جرتي أمامو في مشكلة كثير والله مشكلة كثير جدا إيه مشكلة يعني مشكلة مالني الله أكبر هنا عندك كومنتي يا ترى كاتيما أما الربا كاتت أني نعرفني يعني بر أورمون يدون نعرفتو ميديا أنا رت يعني فرنجوتا فعلالو يقولي أكذي إيه يا دتبه يا أي أورمو يا بابا كما وين أورمو كوسرن والله أورمو زرات إنتل في مول ليجا إنتر واي بمول ليجا دي كنا ورث فيديو وارك ده كفاره ركارك بوني ये उस्ताद ने बोला रखन ए बिया गलतर थी बोनी ये इसी ना यो बिया गलतर आई बिया गलते अब मैं तुरा वादा कर ले तुरे नहीं भाई था मेकअपी भाई लेती थी सीफिंग करे सजे वादा गलें जराफ आतिमो सूफे ते जरतान वादा गलमांग गेन्यागा Beri filiga velo TV kame kapi kati wada se tiari le khasu faisani sere oli kame erga galte mahal barre sujran se din dia di commenti ummata commenti jalla tambe du biya galte beri wada se tevit ويا فتاري يال إنا لا وين kanega auri kanega beri wada se galte commenting gutun mal jachu dabu jachu juran nangal amle taubat astaghfirullah ye commenti amru bi da taubat ramadan duha behe jira wallahi nangal taubat ana sinjere taubat maki taubat an mal balesi comment aguma dubbe te kana yu taubat اوكي في دي خلاص وعدا جنة قلمان جنيا والله نرادو قاعدة بر ارجنو في بقى ابو مشتين بيجال تدري تيارا جرتي يوم بعد العرمو ايه انا مثلا فيسبوك سيني فيديو تك بوست ودي به نركني اكم نما دبتولي اما اللي بقى كده بقدم تنجت بقى نجي انجلته وادا انا فاضلين سنه وادا دا anille waan makeup waan velosi erga asrina abba mana keti chamarra aga karabata aga sufattin erga baga rabbi walasin agarte video to koje do shima kiden bira abba nara bino jedu no video no jedu live ra fiddan dala dura video hojjatu kabda namni commenting qiyama dabbate mana khiyatti no ati commenting is aso jada jirami dem video hojjat baga daga angal tayari ninkwani simiti naman jara dufu baga naga angal je video no jonne bar mal isine enyu khani video hojjat mal Hino jedu video garu ni wani genne ni gona fi order kan gwarabi ايش بري فيديو هي بري ارجع no live راتي في isalamin guys video post gore to ko jra de mame copy link na gore account khiya wan torban ta ka wan post next rinju yara gubba jirtani elensa hay man ti makina khiya bar doctor yara gubba jirtani makina khiya dagay Teka banu pa kailan si wanya jo. Dagay live yi gubarati isar lamin fidi sambo damu wani jenne ni gonaf. Galgala tha me kasi tolare. Ishai boda ustad fi hati mana kesan yo boniye dugma biya galte aferam tani jirtu wada ofira galmanga ubarbanna tima ujolle ya ani wada sine nyachun jaladu wada da wallahi ayye tole naman akam nagati nagaya mal tujira ya habibti nageni to konjir wallahi abo wani tani barre sujran bilogori innata chom bilogori wara wani tani jalati barre sarota kanni
Blogorii warra commenti barreessaa jiru blogorii jenne. Hii doctor. Ina tomna commenti da. Hai. Akasu Arabia sa Kot. kudan ini. Wallahi Rabbi sinaka jechu. Dhalaan abaarsa qabdu. Amala dhala abaarsa qabdu isinitti baan. Amala dadhoo abaarsa qabdu. Jaarsa isii jaalatu. Jaalallee isii jaalatu. Hin tuffachiisa. Hin jibbisiisa. Kabiraatiif luka ol qabachiisa. Ergimaan yaalleebbat seet. Nadhoon abaarsa qabdu. Miskiinticha Maammadoo isii jaalatu. Sagalee isaa jibbisiisa. Waan inni jedhu hunda hin jibbisiisa. كايثي جيبو في موت ولك القبتشيس هذا هو الارجمان إذا ما هو رجال جردنكم برسنتين سقلت مشان شمرتنا نهر رفاجة جارتا كيف قال إذا جيب تتانا كبرا جالت تتانا يرو جارتي كيف قافة إيش إنجت تتانا كبرا هندي تتانا قسي جارتا كيف وجي رفت سالقون نمتي قوت أكنا ما دوئتي ترفت تتانا yeroo kabra wajjin raftu hin kaafatte taana na'amani ati abaarsa qabda maattaaqiu ergimaan allabbish barbaadi tubsiifadhu namati abaaresan wallahi abaarsa qabda addunyaa kanatti illee salphattet aakiratti illee quraan ibiddaa taataa jechu wakadhaalika dhiirrillee akkasuma dhiirrillee akkasuma dhiirris akkasuma wallahi akkas Maammadoon yeroo dhalaa biraa argitu meeshaan kee akka mukaatti sitti dhaabatu yeroo jaartii ta'e bira geettu akka sombaa sirratti rafu abaarsa qabdaati furraama abaarsa qabda tufsiifadhu sedhuga abaarsa qabda Maammadoon jaartii ta'e manatti shiroo nyaachiftu waan nyaattu hin qabne maal keessa jirtee quba hin qabne ka gabbaatee alatti dhalaa biraa diimina affeertu xibsii affeertu laal gowwaa jechuu eegalee uf beeka bar Maammadoo yoo madaatu kan uf beeka bar humna keetii ol dhalaa biraatti taatu jaartiin ta'e ilmoo kee wajjiin mana keessatti rakkattu jaartiin ta'e daara qullaa qibaatii hin qabne uffata hin qabne shaampoo hin qabne saamunaa hin qabne ka yeroo shaaworii seentuyyuu bishaan duwwaan seentu ati abaarsa qabda jechuudha abaarsa qabda isa dhuga rabbi abaarsa qabda wakadhaalika faaxalleen akkasuma jechuudha mallattoon Maammadoo abaarsa qabuuti fi faaxee abaarsa qabdu faaxeen sun jaarsa ufiitti jallachuu sagalee jaarsaa jibbuu jaarsatti kaafachuu dhiisuu jaarsa gammachiisuu ceemuu kabiraatitti kaafachuu mallattoon Maammadollee akkasuma wal faalladha jechuudha abaarsa qaba jarri kun lamaan yaa hadiisa kun wakadhaalikaan dhugaa rabbi bakka irraa abaaramtan san deematiniin abaarsi akkasii yeroo baay'ee eessarratti qaqqabaa jaalallee ta'e ganamaatirraayi jaalallee ta'e ganamaatirratti qaqqaba yeroo baay'ee abaarsi akkasii abaarsa haadhaaf abbaatillee miti jaalallee kee ganama bismillah jedhee si qammase osoo inni si jaalatu yoo jalaa deemte aboo intaloo deemte dhiirri si waliin bula siin daggamin yoo siin jedhe akkasuma ay dagman takkitti makkana si godhee rafa si biraa deema jechuudha amaariffaan maal jedhama yebaddash ay digamish ka siin jennaan siin daggamu amaariffaan waan jaallaan kun yeroo baay'ee oromiffaan safu jettan amaariffa waan hin beekneef amaariffaan keessa isinii babbaana aboo intaloo deem yebaddash ay digamish yoo siin jedhe ati abaaramta akkuma dhaabbattetti hafta akkuma kaafattetti hafta akkuma jaalattetti hafta ka jaalattuun argattu jechuudha በአማርኛ ነው ሐዲስኒ ዋይ ሐዲስኒ ለይጉዲን ኦሮሚፋን ሰፉዳ
أفانا مرة فون قبل يصدق ربي بتأم مياسازن مياسلكس هنيتا نو مالتنا كان ديري توكو غيدي سجالتو غيدي تبويو يرو أتي توفتو يرو إني سياد أن إسامة دوبتو كود لبو والفونا ذنجر ورو إفتان ماري أثما جدتو ربي دير أبارا ما برا ثربوثي هدونتي ألمت فرق تاجيشو شيطان ووليتو سي وثاوثي شنشيني مغفرة وررتا جيشو ديرا فينا جالال لك يثاني تنقفنا أبا منا كيثاني تنقفنا والله قلبين چبسنا إنسان قطني آخری انتلو جارتوی یوکین جالله وفیت تگفتو گربا هارا بنا ایسا یوکین جالله ایسا تگفو آخر سالپین والله اوزو ایسین سجلا بوت گتے یو دیمتے ان سالبت آخر اکے والله ان سالبت یا مما کو چوندن دین جالala keessatti wal eeggadhaa please wal cubbisinaa please ha walitti hin booninaa please duniyaa boru irraa deemtanii jettanii fooqii ijaar maarree ijaarra keessattuu reedduu shamarran kenna gizee dhiirri biyyaa fakkeenyaaf biyyaa jaalala qabsiiftan warri itti boontan warri jaarsi keessan biyya alaa isin ergatee itti jijjiiramtan amma Itoophiyaa keessa faashinii maaltu jira fuudhanii biyya alaa ergachuu amma hedduun shamarran Dubaayii fi Suudii jiran warra jaarsa biyyaa qabu warri karaa seeratiin deemu hin sobee parsantiin 95 shamarran Dubaayii jirtuu fi ta Suud Arabiyaa jirtu alfoo ta Kuwaitiin jirtu warra biyyaa jaarsa qabu ilmoo tokko qabu dikko deemtee baatii lamaa sadii ruuza kana xallaftee shiroon keessaan haphanne jijjiiramte hin jibbisiisa maaliif telefoona bitattee asirra minaamin tiktookii kana maal jettee waraaboo eegallaan kabiyyaa suniin jibbisiisa osomaa isiin kabiyyaa san awwaaltee sagalee isaa tuffattee badhisumaa miskiina duraan madabii gubbaa waliin rafaa turte asiin jaarsa sukkuuma asiin tayfi sukkuuma asiin injiraantu sukkuuma asiin tuyaana sukkuuma jireenya san dagattee jibbiti jechuudha akkaataa isiin bakka isaan itti walii kennaa turan biyyatti ilaalaa jaalalala diinota meeqa keessa turanii ciisanii jaalala walii kenna warri Itoophiyaa kun diina meeqa keessa ciisee jaalala walii kenna jaarsaaf jaartiin Itoophiyaatti diina meeqa diina tayfiin jira hinjiraan jira tuyaanni jira qorra itillee hoo itillee irratti mee dubartiin itillee irratti godhamtan jirtanii lakkoofsa tokko barreessa itillee faaqamtu itillee haala hadiisa mul'i gadi isin gorsuu barbaada hin badda waan ta'eef itillee irratti mee xixiqqoo yaada horte itillee namni beeytan itillee loonii itillee erbeewwan hin diddi amma takkittiin hin dubbatu lakkoofsa tokko barreessi itillee irra tarafaa turte yoo jiraate eeyyee seenii arsii maanyaa gobasiiti innaa abbaa manaa kee wajjin itillee gogaasan qorrituu erbee sanirra rafte madabirra rafte afa firaasha madaabara tokko jira ka cita itti naqanii hodhan isarra rafte tasa yoo itilleen irraa shololaatte achi keessaa citaan duyda kee si waraana duyda kee kan xil yoo gara galtu si waraana yoo gara galtu si waraana madaabaraa keessan akka raroo harree tokko rakkoo san keessatti algaa mukaa fa'aa jira algaa mukaatu jira lafa baadiyyaa algaa mukaa guyyaa meeqa osoo jaalalolii kennitan wal gangalchitan algaa mukaatirraa wal kufiftanii gaadaa keessatti yoo gaadaa keessa warri gabbaatanii halkan maatii wajjin waa nyaatanii jaarsaaf jaartiin gaadaa mukaa gaadaa beeytanii gaadaan maaliin ni bada gaadaan kan namni keessa bulumoo ka fardaati sira no ka fardaa dareedha anuyyuu ture bara erga biyyaa bahe gaadaa jennaan jira gaadaan jira zaawiyaan jira seenaa dur ka amma dhaloonni ammaa kun waan dhaqqabinatti hin fakkaatu dhaloonni ammaa kun
Gaada beeytanii gaadaan akkamii barri dura mana cinatti ijaarta. Akkana saqalaa jiraan ijaarattee halkan ibidda madditti warra wajjii waa nyaattee gizee warri rarrafee deemtee jaartii ta'e dura gachiiftee isiin ibidda dibdee kaatee warra rafiftee dhuftee wayaa ol qabdee si jala seenti suutatti. Akka nama birri kiisii kaayattuu kanatti bariku. Fiqiriin biyyuma jira bar. Akka nama birri kiisii kaayattuu kanatti dhuftee suutatti si jala gaseenti akka qorri sin dhoonu takkatti. Laat jettee agarta. Miskiintitti akkasitti warra rafiftee maal jettee ibidda dibdee dhuftee suutatti ol qabdee si jala gaseentu sun akka maallaqaa si jala gaseentu gizee asii deemtee ruuza kana quufte dagatti jechuu jaarsa ofii. Nadhoo akkasii saniin nama baay'inaan ka abaaramtee viidiyoon isii harkaa bahu. Warra jaalala dhugaa irraan tarkaanfatee jaalala sobaa karaa godhate. Gantoota na'as tush faaxee abaaramtu. Wallahi masjiidatti fa'a. Masjiida fa'a jira zaawiyaa jedhaniini. Mana guddatti maatii wajjiin waa nyaattanii kolfitanii buna dhuydanii yookiin yoo bunni widdii ta'e ashara dhuydanii yoo asharri widdii ta'e baala bunaa dhuydanii shiimoo nyaattanii qorsoo nyaattanii daabboo yookiin bixxillee garagalchaa minaamin waan manni oomishu hunda nyaattanii oduu durii waliin maal jettanii hiibboofa maal jettanii yoo jaarsi kee miila narraa dhiqisiin jedhe haadhate soddaatitti mattee haadhataatitti haati mooqqaan ariitee manaa baaftee akkasi dur nuti akkasi yoo jaartii ta'e namni irraa geettu nu himatti. Argite warra ofii caalaa warra isaa kana firoonfattee si himatti. Ayyee kunoo akkana naan jedhe jettiin kadiir akkana naan jedhe haati mooqqaan ariiti yookiin gaadiin ariitee masjiida seenee kamaachitti warra itti dirtee himattee tumsiifte kana suutatti gizee warri rafe ibidda dibdee kaatee dhayxee masjiidatti jala seentina. Akka nama mallaqa keessatti dhayxee jala seenti. Jaarsa akkasii san inni takka ta'itti jedhee ilmoo lama yookiin sadii yoo qabaatan ufii guddisaa haadha manaa ta'ee biyya alaa gizee ergate ruuza quuftee dagattii jechuudha. Leenca kiyya fuutee turte fuudhu yoo baannallee hin beeynaree waan hawaasni jireenya hawaasaa hin beeyna biyyatti hin fuune garuun osoo fuudhee jiraadhe sila takkarra biyyatti hin fuune hin beekaree maaliif waan warri gurguddaan godhu kana nuti akkanatti dhageeffannaa.